Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadilee viidiyoo biraatiin isin deebi'ee jira. Viidiyoo kana mootuu chaanaalii isa akka duraa irratti isin hojjedheen jira. Namni akka tasaan nageenya sittillee akka irraa barattanii fi akka yaada keessanillee garami akka isin ta'utti akka fudhattan jechuudha. Kanaaf ammootuyyuu warra Beerut keessa jiraattan Libaanoon tana jechuudha. Akkuma jedhamu dolaarri badee jira. Birri isaanii isinii kennanii birri isaanii ammootuyyuu yoo irraa fudhattan homaa bu'aa akka isin hin qabne tanaan durallee isinitti himee jira. Ni beektan garuu isin caala beekee osoo hin taane namoonni tokko tokko birri isaanii irraa fudhataa jirtanii nama irra tokko hundi isaanii birri isaanii isinii kennan jechuu miti. Dolaaras kan isinii kennan ni jiranii. Dolaarri badee ammootuyyuu birri isaanii kan isinii kennan ni jiran jechuudha. Hundi tokko miti jedhee amma fakkeenyaaf dolaara naa kennanii anaaf naa kennan jedhee nama biraa kan birri isaanii kennan cal'isuu miti. Waan tokko irraa waan hubadde irraa waan jiru rakkoo jiru isinifan ibsa jechuudha. Tokkoffaa irratti jechuudha birri isaanii warri irraa fudhattanii of bira teechistan andugaan isiniin jedhaa dolaarri sira badeefu birriin isaanii gadi bu'aa deema. Fakkeenyaaf dolaan birriin isaanii 10 yoo kan ta'u ta'e amma mootuyyuu 25 akka ta'udha jechuudha. Kun ammootuyyuu dolaara damoosa keessanii wal qixxeessitanii birri amma irraa kan fudhattan osuma dhufeeyyuu dolaara osoo dhufeeyyuu baay'ee gadi isin buusa jechuudha. Kan biraa ammootuyyuu akka waliigalaatti birri isaanii akka irraan fudhan ammallee irra deddeebiin isinitti hima jechuudha. Birriin isaanii homa takka bu'aa hin qabdu. Of harkatti fudhatanii kan ji'a 5 kan ji'a 6 kan ofirra teechistan yoo ta'e akka taatanii jechuudha dolaaratti jijjiirrachuudha. Yoo kanan ta'u ta'e ammootuyyuu falatti maluudha. Isaan maallaqi hin barbaadu birri asii hin barbaadu ani kan biyyattillee yoo galee kan jijjiiramuu danda'u dolaara jettanii akkanatti amansiisuu qabdan jechuudha duruma jechuudha. Sababni dura inni biyya kana keessa dolaarri badeefiyyuu karaa dallaalatiin jechuudha. Karaa dallaalatiin biyyattuun baalaansiin ishii baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Waggaa lamaan keessatti bara 2018 2019 kana jechuudha. Waggaa lamaan kana keessatti karaa dallaalaatiin kan onni ishii ikoonomiin ishii gadi jigee jiru. Kana yoo ta'u ammootuyyuu dallaala yoo dallaalan dolaarani kan seenu kanaaf ammoo waan gadi bu'ee jiruuf dolaarri sun seenuu dhiisee jechuudha. Dolaarri kan argamtu karaa Ameerikaatiin ammootuyyuu seenuu dhiisee. Akkasuma mootummaan duraanillee isaan saameetti jechuudha kan jigichiqiin kun jiru karaa bade maal bade deebsinedhanii birri waan isaan qaban irraa sassaabanii itti namni kan akkanatti rakkatee jiru jechuudha. Amma mootuyyuu karuma hojjettootaatiin amma karaa madaamii keessaniitinuu dolaara isaan baankii godhatan osoo hin taane birri asiitti kan isaan irra caalii kennaafii jiran jechuudha. Madaamiin ammootuyyuu yoo dolaara hin argatin isaanis eessaa fuudhanii akkasii kennan rakkoodha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaan ni qaban dolaaran jechuudha. Ni qabanii xiqqeessaniitis ni kennanii fi seeruma mootuyyuu kan hin kennineefis ni jiranii. Akkuma isiniin jedhe kaa wal tara namni wal tara amma fakkeenyaaf namni of danda'ee suuqii tokko qabu akkasuma mana yaala tokko qabu faarmaasii jechuudha. Akkasuma bakka suppermaarketii wantoota garaagaraa hojjetu. Yoon ta'in warri hojjettoota akkanatti kan isaan kennaafii jiran jechuudha. Damoosa isaaniitiyyuu hagarraa hir'isuu mara gahanii jiranii kana hundi keessanuu ni beektan jechuudha. Akkasuma mootuyyuu kaampaanii guguddaan illee cufamee jira sababni dolaarri hin argamneef jechuudha. Baay'ee rakkoo keessa turanii ammas ammootuyyuu rakkoo sun waan furamee miti kana yoon jedhamuutuyyuu namoonni tokko madaamii mana garaagaraa waan dolaara sitti hin kaasanii birrii kee gaafatte dolaaruma akkasii kennan ni jiranii. Kanaafuu dolaaruma naa kennan jechuudha. Badee haa jedhan malee fuudhaniituma dolaara naa kennan. Ijoolleen tokko immoo baay'ee boohaa jirtanii birri isaanii naa kennanii qabadheetan of bira jira. Kaji'a 6 kaji'a 3 naa kennan minaamin warri jettan an birri isaanii irraan fudhatinaa isiniin jedhee jira jechuudha. Ishii birri isaanii erga irraan fudhanne ammootuyyuu maal gochuu akka qabdan qabxiilee baay'een isinii kaasa jechuudha. As keessaa qabxiilee kana keessaa filannoo kam akka isinii ta'u isintu filata. Kanaafuu viidiyoo tana haga dhumaatti dhaggeeffadhaatii hiriyoota keessaniifillee sheer akka gootan abdiin qaba jechuudha. Tokkoffaa wanti isin gochuu qabdan warri mana keessa jiraattan karaa seeraatiin warri dhuftan
warra alan taane jechuudha. Mana keessa mana madaamii warra jiraattan dirqamsiistanii dolaara irraa fudhachuus mirga guutuu qabdan jechuudha. Sila karaa mootummaatiin walii galteen dolaara ni kan biyya kana seentan birri isaanii osoo hin taane dolaara ni kan biyya kana seentan walii galteen jechuudha. Kanaafuu ammootiyyuu dirqamsiistaniillee karaa seeratiin illee osoo ta'e dolaara isinii kafaluu mirga guutuu qabdan jechuudha. Kana yoon jedhu ammootiyyuu warra mana keessa hojjetu warra karaa seeratiin dhufe jechuudha. Silaafuu seera maaltu jira miti biyya kana jechumaaf malee. Kan inni isa lammaffaa irratti ammootiyyuu birrii isaan isinii kennan warqiidhaan bakka buusachuu. Kana yoon isiniin jedhu warqiidhaan bakka buusachuu yoon jedhu birrii isaaniitiin warqii bitattanii biyya kanaa kan bitattanii namoonni tokko warqiin kan gurguramu dolaaran jechaa jirtanilla dolaara osoo hin taane mana warqii asitti wadeemtan birrii isaaniitiin kan bitattan. Isaan as keessatti hundayyuu suppermaarketii waan hundayyuu waan gurguran hunda birrii isaaniitiin kan isaan gurguran jechuudha. Kanaafuu akka isiniin jedhutti jechuudha warqiidhaan yookaan bakka buufattan ta'e baay'ee bu'aa isinii qaba jechuudha. Birrii isaanii harkatti qabatanii teessanii yoom dolaarri dhufa yoom achiin hafamoo yaaddoo keessa isin galcha jechuudha. Amma harkatti qabatanii yoo teessan dolaarri yoo dhufuu baatee guyyaan keessan ga'ee gara biyyaatti deebitan maal gochuu dandeessan. Kanaafiyyuu ammootiyyuu chaansiin isin qabdan jechuudha. Warqiidhaan bakka buusadha yoo jettaniin isaan fidanii yookaan waan biraa isinii kennuu danda'an warqiidhaan bakka buusadha birrii keessanii fudhadhu yoo jetteen jechuudha. Hartee isinii kennan kana asirratti adaraa isinii jedha piliis jechuun ofii keessanii mana warqii deemtanii kan bitattan akkasitti yoo waadaa walii galtan jechuudha. Ani kanan barbaadu birrii nomaa naa bu'aan qabdu asii gara biyyaa deemuu hin dandeessu jettanii amansiistaniitti mana warqii deemtanii ofii keessanii bitattanii yookaan ammootiyyuu mudannoo akkasii kan qabaattan yoo ta'e onlaayinii irraa bitachuu dandeessan jechuudha. Moobaayil onlaayinii yoo fayyadamtan akkasii jechuudha. Sadaffaa irratti ammootiyyuu birri biyya biraatiin yoo bakka isinii buusan. Birrii biyya biraatiin bakka isinii buusan yoon jedhu fakkeenyaaf Dubaayin jira, Suudi Arabiyaan jira, Kuweet, Jaarman, Kuwaatar biyyoonni biraa haraboonni jechuudha. Kan birriin biyya biraa kan Itoophiyaatti jijjiiramuu danda'u kan akka dolaaraa, kan akka riyaala birrii Saudi Arabiyaa jechuudha. Akkasumallee Jaarman, Yuuroo, Dinaara kunniin Itoophiyaatti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef kanneen bakka hoo isinii buusan akkasitti yoo kan wal amansiistan ta'e. Kana yoon jedhu ammootiyyuu fakkeenyaaf mana ati hojjettu san keessa maatii ati hojjettu san keessa tokko gara biyya biraa deemee isaan irraa jechuudha. Fakkeenyaaf Jaarman deemee kan hojjetu yoo ta'e Suudi Arabiyaa deemee kan hojjetu yoo ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana amma jiru kana jechuudha mucaan isaanii Saudi Arabiyaa hojjeta. Saudi Arabiyaa birrii isaanii jechuudha amma akkasitti waadaa osoo kan walii gallu ta'e birrii isaanii isaan mucaanoo dhufe asitti itti fayyadama sila mana si qabuuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf birrii isaaniif yoo kennuu barbaadan mucaa isaaniitiif yoo kennuu barbaadan ana mucaan achi riyaala naa fida jechuudha harkatti qabatee naa fida jechuudha. Kan akkasitti Saudi Arabiyaa ta'ee akkasumas Dubaay biyyoota biraarrayyuu ta'ee isin akkasitti nama maatii keessan keessaa madaamis haa ta'uu ministeerii yookaan mootiyyuu abbaa mana madaamis haa ta'uu kan biyya biraa irra hojjetu birrii biyya biraa akka isinii bakka buusudha. Dolaaraan wal fakkeessa yookaan wal madeelchisa jechuudha. Amma fakkeenya ji'aan kan 300 isinii kennan yoo ta'e dolaara 300 isinii kennan yoo ta'e riyaala meeqatu jechuudha. Riyaala meeqatu dolaara 300 ta'edhanii akkasitti wal madaalchisanii akka isinii kennan goosisuudha jechuudha. Chaansiin isin qabdan isa kana kan biraarrayyuu ammootiyyuu yoo kan waggaa keessa fixattan ta'e yaadduma kanarrayyuu jechuudha. Yaadduma kanarrayyuu gara biyya keessanii galuudha. Kan ji'a 5 ji'a 6 isin hafe immoo birri isaanii ammallee deddeebi'ee waan isinitti himu irraa hin fudhatinaadha jechuudha. Kana viidiyoo tana hiriyoota keessaniif sheer akka gootan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin ammootiyyuu walitti deebina. Agasitti nagaan naa tura.